Ashamaa harka fuunee maatii kaasuu ishee akkam nuuf jirta fayyuma keessanii nuti nagaadha galata rabbii isinis immoo akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna. Egaa bannee jirra baay'ee tokko bannee bal'atu maa baddanii maal taatanii nagumarraanii eessa badde biyya arabaa deemte moo kannaan jettanillee baay'een keessaniin jira. Egaa biyya arabaattis hin deemne asumatti han badeeti haruma jireenyatiin na balleesse innaa kanaaf amma immoo deebinee dhufnee jirra. Egaa irras immoo waan bareedaadha baay'ee dassi nu jedhe tokko jechuudha dassi nu jedhee akka sapiraayizii isin godhuu dhufe baay'ee tokko gammadee egaa akkuma argitan egaa sa'a kana torbee lama dura viidiyoo waraabee gasinii isee ture jechuudha. Viidiyoo waraabee gasinii isee ture sa'a kana jechuudha. Amma isaan dingatuma binne nuti egaa akkuma dura isiniin jedhe isaan kun nurraa bu'ee jennaan egaa daa'ima teenyaannan ji'a tokkoof kontiraataa turre kontiraataa hin ulfaata amma leetiriin gimmaanyiyyuu 2,000 minaamina ta'aa jira jechuudha annani kanaafiyyuu jenneeti binne jechuudha. Amma sa'a keenya egaa erga binne torbee lamaa jechuudha. Argitanii amma maal nuu fide argitanii na nyaachuudha garuu na eeggadhu abba. Egaa jabbiinuu alee jira raada bareeda gurraacha kana faranjii alee jira dhugaa nuti garuu dingatuma binne waaqayyo immoo nu gargaaree jechuudha. Nu alee jechuudha kinoo raaddi jaleerti argitanii gurraatteessiisanii isaa sodaayitanii yookiin nama nyaatan beekamu garuu fayyaalessan nyaata harma isaa minaamina kaasuun noo tuttuqus wanna tokko jechuudha nama nyaachuun beekume nama nyaata harkisanii tan deema qaanu nama nyaata. Amma wariin swaalee ofirratti nama nyaatanii kun fayyaalessaa jechuudha. Nyaata barbaadaa kinoo jabbiin nu alee jira nyaata barbaadaa fi jechuudha. Argitanii galata waaqa. Kinoo hoolaan illee nu walteerti immoo ishiillee tasuma binne jechuudha dhuga dubbachuudhaaf mucaa keenya hoolaa baay'ee jaalata. Egaa baadiyyaatti salachuu baatu hoolaa asallaa keessatti hoolaan baay'ee taati. Egaa yeroo tokko gabba'u hoolata namaa harkisaa hoolata baay'ee jaalata. Achumaan tasuma binne jechuudha. Nuti rimaan jenne maseena jedhanii nutti gurguranii egaa abbaan nu hin beenne yoo galluun yoo kaasuun galuun rimaadha amma kinoo altee jirti jechuudha. Ishiin illee bareedduu tana nu walte dumbushee tana. Kanaaf jabbii isaan illee nu alee galata waaqa kubata warri aannan jaalatta warri marqa barbaadan amma koota isiniin jechuun barbaada. Egaa waa'ee tokko dassi nu jedhee dhugaa dubbachuudhaaf yoo binnee asinitti meen jira yoo binnee guyyaa binnee ofuuyyuu isinii viidiyoo isinii waraabee ture. Egaa nuti akkuma tasaa binne abbaanis rimaa baay'ee hin beenne gizeessaniif ji'a 8 minaamina ta'uun oolu nuun jedhe shakkiyan jechuudha. Egaa inni immoo ji'a 8 nuun jedhe ji'a 1 minaamina turuun oolu nuun jedhe garuu akkas hin turre sa'aan eeginoo bakkumatti galee ta'u manatti xubnuu godhee jechuudha. Argitanii akkanatti taaddala namni tasa bareedanii jedhan tasa bareedanii suni akka keenya kanas hin jechuufani hoolanis tasuma nu alte kinoo ishiin illee nyaanni ishee as jira tasuma nu alte ishiin illeedha. Inna kanaaf amma soorii aannanii warri barbaadan kan akka keenya tasuma kasinii alooyi innaa kanaafiyyuu isaan baay'ee bareeda xiqqoo akkuma isiniin jedhe gizuma dura ufuuyyuu xiqqoo hanqinna qaba malee faranjiidha xiqqoo uqqataa wariitti baay'atee abbaa sanitti jechuudha. Kanatti uqqate malee bareeda jechuudha nama nyaatu rabbi amma mee warii tokko sabuma keenya yeroo duraa tokko jechuudha. Alee jennaan ofiittuu naman kaleessu jabbiin jalaa fuuwan jira nama nyaata kun harmas qabi tuttuki jabbiis jalaa waan tokko nama nyaatu isa kanaa namatti warraaqu jechuudha. Jabbiin isaa ho'uu heddii innaa kanaaf wanna takka jechuudha. Fayyaalessaa baay'ee dasina jedhe dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee tokkoon itti gammadee jechuudha. Tasa argachuu kootiif baay'een gammadee ani dura ijoolleetti yaa baay'ee yaaddee ture. Aannan maalaaf wachuun hin beektanii aannan alaa baay'ee makaadha caalli isaanii aannan niidootti baxabbaxanii itti naquu bakka aannan waan hin jirre fa'aa kana hin jedhani itti godhanii egaa aannan alaa hin ulfaata nuti garuu akkasii miti wallumaaf walleedha. Kanaaf egaa amma kinoo keenya nutuyyuu hin kenninaa. Kan dhufee nurraa fudhateef nutuu hin kennina nurraa hafee jechuudha. Innaa kana kinoo manni isaatiillee akkanatti bareessitaniiti immoo horii galchitan amma nuti garafsiisnee laqallaqamee jechuudha. Oqqeen jalaan taa'u amma oqqeen hin jiru waan tokko jala jechuudha. Maaliif laqallaqamee jira
amtu okkee akaafaan jalaa fu'uu bichaadha. Inni akkasiin sinin jira kana baay'ee gammannee kanaaf baddanii bal'atu naan jeen ammoo kanaaf miti egaa yaaduma rakkina biraatti kan bade amma deebi'ee dhufee jira. Subscribe like share nu godhaa viidiyoon keenya baay'ee tokko gabbu'ee jira. Jajjabeessa sinin jenna sin jaalannaa siniifis hin binnaa warri barbaadan immoo lafas akkasumas immoo mana wariis haa ta'u wanni barbaadan meeshaa haa ta'u wannuma garaan keessa sin barbaade fee qabdan heloo nuun jechuu bichaadha. Bilbilli keenya gara jalaatitti hin argama. Egaa yaada qabdan immoo gara koomentiitti nu barreessaa sinin jenna sin jaalannaa nagaa nuuf ta'i. Sheerii laayikii godhaa jalqaba laayikii godhaa viidiyoo banuun duratti laayikii godhaa. Laayikiin keessan baay'een jiru nama hedduu laala garuu laayikiin hin jiru. Innaa kanas sinin jenna egaa gannallee baay'ee jira qixxee hangaa jirra gannallee baay'ee namatti tola bara 2019 immoo waaqayyotti nu haa ga'u sinin jenna sin jaalannaa baay'ee.